Harkafuuni kabajamtoota daawwattoota TV qubee amma oduu qubee simbiraan keenya oduu qubee har'aa waliin anobsaa kennesaati. Mootummaa Federaala Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo yookaan Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture guyyaa har'aa xumurame. Dabalata oduu kana tokkummaa Oqumaatti qindeesse. Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa Taanzaaniyaatti taasifamaa ture har'a xumurame. Rakkoo nageenya Oromiyaa keessa jiruu fi waldhabdee gara waraanaatti babal'ate karaa siyaasaa furuuf mariin araaraa mootummaa Federaalaa Itoophiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa odola Zaanzibaritti taasifamaa ture har'a caamsaa 3 bara 2023 xumurame. Waldhabdee mootummaa Federaalaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaatiin xumuretti gochuu irratti xiyyeeffachuudhaan mariin nagaa marsaa jalqabaa Taanzaaniyaa odola Zaanzibar keessatti eebla 25 bara 2023 eegaluun isaanii yaadatama. Rakkoo nageenyi dhibuun kan ka'e Oromiyaa keessatti lubbuun namootaa fi qabeenyaa barbadaa'uun uummataaf yaaddoo guyyuu ta'ee soo jiruun mariin araaraa tasa gurra uummataa bu'uun Oromiyaa keessatti hawaasni waraanaan jiile mariin kun akka milkaa'uuf abdiin eegaa itti gammadaa ta'uusaa karaa garaagaraan ibsachaa ture. Haa ta'u malee gareen lachuu dhimmoota siyaasaa ijoo ta'anii fi furmaata waaraa fidu jedhamanii eegaman irratti waliif galuu hin dandeenye. Tajaajilli sabquunnamtii mootummaa federaalaa ibsa baaseen mariin gaarii ta'e kan godhame ta'us akka carraa ta'ee marii marsaa tokkoffaa kanaan dhimmoota tokko irratti walii galuu hin dandeenye jedhe. Waraanni Bilisummaa Oromoo gama isaatiin ibsa baaseen qabxiilee barbaachisoo tokko irratti wal hubannoo irra kan gahame ta'us marii marsaa jalqabaa kanarratti dhimmoota ijoo tokko irratti walii galtee irra gahuun hin danda'amne jedhe. Dabalataanis carraa kanatti fayyadamuun rakkoo Oromiyaa keessaa karaa marii siyaasaa furuuf yoomillee qophiidha jechuun Waraanni Bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti tuqeera. Qaamoleen lamaan waldhabbii jiru gara fuulduraatti karaa nagaatiin furuuf walii gallee rahaa jedhaniyyuu malee ibsi gama lachuun ba'e qabxiin mootummaa federaalaa fi Waraanni Bilisummaa Oromoo irratti waliif galuu dadhaban maal akka ta'e ifaan ifatti hin keenye. Haa ta'u malee gara fuulduraatti waldhabdee siyaasaa isaan gidduu jiru karaa nagaatiin furuuf fedhii kan qaban ta'us ibsi qaamoleen lachuu baasan ni ifoomsa. Dhumarratti ibsa xumura marii marsaa jalqabaa kana booda mootummaa federaalaa fi Waraanni Bilisummaa Oromoo baasaniin isaan lachuu qaamolee maricha qindeessanii fi keessummeessan galateeffataniiru. Namoota dhuunfaa shan shororkeessummaan shakkamanii to'annoo jala oolaniif poolisiin yeroo qorannoo guyyaa 14 kenne. Oduu kana Sabilii Alamuutu qindeesse. Namoota dhuunfaa shan shororkeessummaan shakkamanii to'annoo jala oolan irratti yeroon qorannoo guyyoota 14 poolisiif kennameera. Dhaddachi muudama dhaloota sadarkaa tokkoffaa mana murtii olaanaa federaalaa namoota dhuunfaa shan hojii seeraa kabachiisuu mootummaa keessatti shororkeessummaan shakkamanii to'annoo jala oolaniif yeroon qorannoo guyyoota 14 heeyyamameera. Shakkamtoonni kunneen Manbaree Alamuu, Sisaayii Malkaamuu, Gabri'aab Alamuu, Dr. Tasfaayee Makuriyaa fi Wandaseen Tageenye jedhamu. Qorataan poolisii federaalaa kaleessa waaree booda dhaddacha irratti dhiyaachuun shakkamtoonni kunneen hooggantoota irratti duuluu fi ajjeesuun heera mootummaa fi sirna heera mootummaa humnaan balleessuuf akeeka jaarmiyaa aalseerummaa uumuun sochii guddaa taasisaa akka turan ibseera. Keessattuu shakkamtoonni tokkoffaa fi lammaffaan naannoo Amaaraatti fincilaa fi hokkora eegaluuf jecha yuunivarsiitiiwwan adda addaa fi manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa biroo keessatti barattoonni hojii yakkaa irratti hirmaatan gurmeessuu fi leenjisaa akka turan poolisiin qorata dhaddacha beellamameef ibseera. Akka poolisiin qoratu jedhutti namoonni dhuunfaa arfan kun naannoo Amaaraatti kan qabaman yoo ta'u shakkamaan tokko ammoo magaalaa Finfinneetti sababa hojii seera kabachiisuu mootummaan to'annoo jala ooleera. Poolisiin qorannoo kana cimsuu fi ragaa dabalataa dhiyeessuuf yeroon qorannoo guyyoota 14 akka kennamuuf gaafatee ture. Shakkamtoonni kunneen gama isaaniitiin hojii shororkeessummaa poolisiin ibse keessatti hirmaannaa akka hin qabne falmuun manni murtii mirga wabii isaanii akka kabaju gaafataniiru. Muudamni shakkamtoota kanaa kan ilaalame yoo ta'u dhaddachi muudama qorannoo dabalataa kan barbaadu yoo ta'u poolisiif guyyoota 14 kan hayyamedha. Buraayyuutti masjiidni waggoota 11 darbaniif tajaajila kennaa ture humnoota mootummaatiin diigame. Buraayyuutti masjiidni waggoota 11 darbaniif tajaajilaa ture humnoota mootummaatiin diigame. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Gafarsaa Noonnoo ganda Malkaa Noonnoo keessatti kan argamu masjiidni Enisaayit Salaam jedhamu qaamolee mootummaa mana seeraan alaa diigaa jiraniin diigamu majlisni Buraayyuu ibse. Bara 2006 irraa eegalee hanga bara 2015tti lafa kaaree meetira 1460 irra buufachuun masjiidichi tajaajila kennaa akka tures walitti qabaan majlisichaa obbo Saayid Kiyaar ibsaniiru. Masjiidni seeraan ala jedhamee diigame kun turtii waggaa 11 booda guyyaa gaafa 8 ji'a 5 kaartaa argachuu fi seera qabeessa ta'uusaaf ragaa qabiyyee lafaa fudhanneerra jedhu Sheek Said. Kutaa magaalaa Buraayyuu keessatti kan argaman masjiidotni seera qabeessa 130 keessaa masjiidni inni kunis tokko ta'uusaa himaniiru. Taateen kun kan raawwate wayita bulchiinsi magaalaa Shaggar keessatti duulli manneen seeraan alaa diiguu mootummaatiin labsamee hojiirra oolfamaa jirutti jedhame.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu biyya alaatii arganneetti ceena. Arraan guyyaa 19ffaataa kan lakkoofsise waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiruun qaamonni wal waraanaa jiran lamaan torban tokkoof lola dhaabuuf jedhamaa jira. Dabalata oduu kana Addisuu Muluutu qindeesse. Pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir, Jeneraal Alburhaa fi Jeneraal Dagaloo waliin bilbilaan mari'achuun hooggantoonni kun guyyoota torbaaf dhukaasa dhaabuuf walii galuuf jalqabbiin akka jiru ibsan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun yoo milkaa'e guyyaa har'aa caamsaa 3 bara 2023 irraa eegalee hojiirra oolaas jedhanii jiru. Humnoota Sudaan wal waraanaa jiran akka araarsaniif ba'a Afrikaatti Igaadiin kan muudaman Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir kaleessa jeneraalota lamaan waliin bilbilaan haasa'anii jiru. Waliin dubbii karaa bilbilaa taasisan kanaan booda ministeerri dhimma alaa Sudaan Kibbaa qaamonni wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuuf guyyoota torbaaf waliigaltee irra ga'uuf akka jiran hime. Yoo waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun milkaa'e torbee dhukaasa dhaaban kana keessatti yeroo fi bakka mariin fuulaa fuulatti itti taasifamu akkasumas mariisistoota isaanii beeksisuuf akka jiran waliigaltee irra ga'uu isaanii ibsichi ni mul'isa. Pirezidaanti Saalvaa Kiir, Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaa fi Jeneraal Hamdaa Dagaloo waliin marii karaa bilbilaa taasisan kanaan jeneraalonni kunniin waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbeef turu kana keessatti adeemsa marii nagaa buusuu irratti saffisaan akka itti fayyadamanis gaafatanii jiru. Haa ta'u malee gama hooggantoota humna waraanaa kanaan hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Ministeerri dhimma alaa yeroo Sudaan haala lolli Sudaan itti qabbanaa'uu danda'uu fi haala lammiileen biyyoota biroo biyyattii keessa jiranii fi dhimmoota biroo irratti gita isaanii kan biyyoota Misrii, Ugaandaa, Keeniyaa, Kaanaadaa fi Ingilizii waliin mari'achuu isaaniis ibsamee jira. Sudaan keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu dhaabbataa irra ga'uu fi garaagarummaa jeneraalota gidduu jiru mariidhaan furuuf Jeneraal Alburhaa fi Jeneraal Dagaloo waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu itti fufna jechuun Saalvaa Kiir dubbatanii jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lola Sudaan keessatti torbee sadaffaaf deemaa jiru kanaan lammiileen Sudaan 800 sababa walitti bu'insa ta'an sababa walitti bu'insa Sudaan keessatti uumameen qe'ee isaanii irraa buqqa'uun akka danda'an beeksisee jira. Akka ibsa dhaabbata kanaatti hanga ammaatti lammiileen Sudaan 73 ta'an gara biyyoota ollaa kan akka Chaad, Sudaan Kibbaa, Misrii fi biyyoota ollaa birootti godaanuu isaanii dhaabbatichi ibsa isaan beeksiseera. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu biyyattii keessatti hanga ammaatti si'a 6ffaaf kan labsame yoo ta'u guutummaatti kan hojiirra oole hin jiru. Waraana biyyattii keessatti har'a guyyaa 19ffaaf deemaa jiru kanaan hanga ammaatti lammiileen 550 ta'an yoo ajjeefaman kanneen 4,926 ta'an madaa'anii jiru jechuun Aljeeziraan gabaasee jira. Yuukireen daangaa ishee fi Raashaa gidduu jiru kabachiisuuf biyyoota dhiyaa waliin mari'atte. Oduu kana Waariyoo Diidaatu qindeesse. Waraa Yuukireen fi Raashiyaa jidduutti deemuu jiru ilaalchisee biyyattii Yuukireen biyyoota lixa waliin wal ta'uun dubbatamee jira. Irra kooteen Yuukireen Volodymyr Zelensky akka balballoomsuus diqqaattullee sila humni waraanaa karaa lixa kanirra jiraachuu jiru yoo ta'u waraan lixa nuuf ergam kana dhaaminaanillee Raashiyaa dhukirra kaasuun kenninafuu jedhan asum deebisi duuba gam biyyoota lixaatiin jeettii waraana qopheeffame waraana akka dhahicha ofirratti eegu dubbachuu miidiyaan Ameerikaa VOA ragaba kana malee mooralii waraana ta'am Yuukireen qabdu tuni dhiyeessi deeggarsa walaan lixirra dhufuu wal qabatu yoo ta'u Yuukireen biyyoota lixatun jala gorraan dubbiin isii bal'aa dura fuudhanii wal fakkaataa jedhan abdii biyyoota lixarra argate Raashiyaa weeraruuf qophii ka xumurti Yuukireen yeroo amma dhaaduu jiillichi sarbaa war sarba looninyaan jedhu wal fakkaata qabatee Raashiyaa duguuf jiraachuun ijoo dubbii ta'uun fuul miidiyaa faranjii irra deema jira. Abbootii waraanaa abbootiin ibiddaatiif ogeeyyiin gurguddoo waraana Awurooppaa akka jedhanitti Yuukireen gargaarsa naatoo malee Raashiyaa buute jennaan gaatii guddoo isii kaffalchiisuu fi waan udaan irra talbaatirra jechiisuun ka wal fakkaatu jedhan. Raashiyaan immoo ibsa gami isiitiin kennite nu gargaarsa rabbi malee gargaarsa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaallee irra abdii qabaachuu baannullee Yuukireen waraabessu doogamsu dhufee rimaangal godhuun kenninafuu jedhan. Haaluma wal fakkaatuun abjuu Yuukireen kan dhugeessuuf jecha guyyoota dabran ka wal mari'atan irra kooteen biyyoota lixaa waan jiran cufaanu Yuukireen bir dhaabachuu yoo ibsan. Barreessaan olaanaan naatoo James Stoltenberg fi ajajaa waraana Yuukireen yaada gam isaaniitiin jiru irra deebiin ibsuun Raashiyaa sodaachisuu jiran. Wanni isan jettan tun nu gurbitaachu nu warra ilboruu kajette Raashiyaan naatoo dhiisee abbaan naatoo dhufee yuureebuuf duubatti akka hin deebin ibsite. Maarree dubbiin tun agumjilaan deemtee
yaadu guddoo ulfaatuuf akka malee nam sodaachisu ammallee karaa quunnamtii Ameerikaan durfamuu fi michoota naatoo irra ijoo dubbii ta'uun dhaga'ama. Yaadi kun deeggarsa waraanaa kaduraa Yukireeniif waada galame wal qabatu yoo ta'u konkolaataa waraana Yukireeniif waada galam keessa paarsantiin 98 ol kan dhiyeessu yoo ta'u paarsantiin lamaan hafilleen akka kurfeessan himatan. Walumaa gala moodokkorii yookaan konkolaataan isaan dhiyeessuuf jedhan kun konkolaataa hidhannoo 1550 oliif taankii 230 yoo ta'u rasaasillee nadoo xiqqaatte jal jiraachuu gareen tun irra deebiin balballoomsitee jirti. Walumaa galatti kunis Yuukireen naannoo Raashiyaa Yuukireen irra fudhatte deeffachuuf jilaan deemuuf ejjennoo cima keessa galchi jechuun barreessaan olaanaan naatoo torbaan dabriis gaazexeessotaaf kennee jira. Yuukireen diqqoo soda waan qabdu waan of keessa qabdu ka fakkaatu uummata kan caalaa akka ibsiteetti barbaachisummaa fi kan duubatti hin deebinefti. Ajajaa waraana olaanaa Yuukireen Jeneraal Vaaleriin dhiyeen kan Jeneraal waraana Ameerikaa Kiristoofer Kaavoolii waliin kor wal gubbaa ooleen Ameerikaa Yuukireen gargaaruuf akka duubatti hin deebin gaafate. Amma immoo gara oduu ispoortiitti ceenaa. Leenjisaan Liivarpuul Yaargen Kloop abbaa murtiitti daba dubbachuu isaaniitiin himataman beekanii taakkala. Leenjisaan kilaba Liivarpuul Yaargen Kloop tapha kilabichaa Tootinhaam mo'ate irratti abbaa murtii sarara gidduu kan ta'e Puulternii irratti darba dubbachuu isaatiif waldaan kubbaa miilaa Ingiliz himata irratti bane. Leenjisaan Liivarpuul kun abbaa murtichaa kilaba tokko waliin rakkoo wayii qaba jedhee ture. Boodarra ammoo yaada kenne kanatti gaabbuu beekse. Yaadni Yaargen Kloop kenne kun amala sirrii hin taane jalatti ramadama jedhee waldaan kubbaa miilaa kun. Yaargen Kloop hanga gaafa jimaataatti kilaba isaa deebii kennuutu irraa eegama. Yaadni leenjisichaa wayii abbaa murtii taphicha taphachiise kenne amala sirrii kan hin taane ta'uu bira darbee loogii kan agarsiisuu fi amanamummaa abbaa murtichaa akka shakkamu taasisa jedhe waldaan kubbaa miilaa Ingiliz. Liivarpuul tapha har'a galgala Fuulhaam waliin qaba. Yaargen Kloop tapha kana dura yaada kenneen wantichi uumamuu hin qabu ture. Yeroo sana taatee miiraa fi aariidhaan uumamedha. Kanaafidha bifa sanaan kaniin gammachuu koo ibsadhe. Taphicha 4-3 mo'annus mata duree dubbii kan ta'e anadha. Kanaan ammoo baay'ee gaabbiraa jedhe. Liivarpuul 4-0dhaan kan durse boqonnaaf erga bahanii booda Tootinhaam booda ka'ee galchii 3 galcheera. Keessumaa galchii sadaffaa Riichaards Tootinhaamiif adabbii Diyaago Jootaa taphataa Tootinhaam irratti raawwateeni. Abbaan murtii adabbii kana Tootinhaamiif kennuutti kan aare Yaargen Kloop miira hin taane agarsiise. Taphicha xumuruuf yeroo jedhutti goolii ittiin mo'atan Diyaago Jootaa Liivarpuul Yaargen Kloop gara abbaa murtii afaffaatti fiigee osoo gammachuu isaa agarsiisaa jiru miilli isaa miidhamee ture. Miira keessa galee yeroo gammachuu isaa ibsatu kaardii keelloon kennameefii ture. Koreen abbootii murtii Piriimeer Liigichaa tapha dhumaarratti wanta leenjistoonni dubbatan galmeessee akka kaa'u ibsuun Poolternii waan isarraa eegamu akka godhe dubbate. Kloop waan dubbatetti gaabbuu ibsus abbaa murtichaa waliin seenaa dheeraa akka qaban dubbate. Ta'iniin yookiin abbaa murtichaas beekee yoo gochuu baatellee isa waliin seenaa akka qabnu waan haaltan miti jechuun korichatti dubbate. Ani nama dubbii gara kaawwatu miti. Abbootiin murtii waan an dubbadhetti aaraniiru jedhe Kloop. Ji'a onkoloolessaa keessa tapha Maanchister Siitii waliin taphatan irratti adabbii tapha tokkoo fi paawundii 3,000 leenjisaa Liivarpuul kanatti murtaa'ee ture. Har'a halkan Liivarpuul Fuulhaamiin kan keessummeessu yoo ta'u Siitiin ammoo dirree isaa irratti Weest Haam waliin taphatu. Liyoonel Meesiin eeyyama kilaba isaatiin ala gara Saawudi Arabiyaatti imaluu isaatiin adabame. Liyoonel Andrees Meesiin eeyyama kilabichaa malee gara Saawudi Arabiyaatti imala dhuunfaa taasisuu isaatiin Paaris Seent Jarmaniin adabamee jira. Dargaggeessi ganna 35 kun sanbata halkan gara magaalaa Riyaaditti erga imalee booda wiixata suuraa ka'ee maxxanseera. Meesiin imala qondaaltota PSG'n ala deeme kanaaf taphoota 2 fi miindaa 7 akka adabamus hubatameera. Waancaa addunyaa Kaataar 2022 Arjentiinaa waliin kan injifate Liyoonel Meesiin Saawudi Arabiyaaf ambaasaaddara tuurizimii ta'uun ga'ee kan qabu ta'uun isaas kan beekamudha. Kibxata galgala Paarisitti kan deebi'e Meesiin miidiyaa hawaasaa fayyadamuun imala isaa kan beeksise yoo ta'u ministeerri tuurizimii Saawudi Arabiyaa immoo suuraa daawwannaa isaa maxxanseera. Adabbii kanaan taphni PSG'n Royce fi Ajaashoo waliin qabu isa darbus tapha Auxerreef kan qaqqabu ta'a. Gareen Faransaay kun qajeelfama pireezidaantii isaa Naasir Al-Khaliifiin imaammata haaraa kan namni dhuunfaa kamiyyuu kilabicha caaluu akka hin fudhannes himaniiru jechuun Sky Sport gabaaseera. Kilabni Saawudi Arabiyaa Al Hilaal ganna kana yeroo turtiin Meesiin PSG keessatti qabu dhumutti Meesii mallatteessisuu kan barbaadu yoo ta'u deeggarsa biyyattiitiin liigii Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi of keessaa qabuuf jecha bara dorgommii tokko qofaaf kaffaltii guddaa yuuroo miliyoona 400 kaffaluuf akka qophaa'an kan yaadatamudha jechuun Sky Sport gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii kan isin biraan ga'e obsaa kennisaa qophiiwwan TV qubee biroon itti fufu turtii gaarii.